Duulli warri bitaa gaggeessaa jiru Ustaaz Ahmadiin Jabal irratti osoo hin taane musliimoota irratti. Hayyuun keenya tokkichi erga hangana isinitti ulfaateem akkam taatan laata osoo isinitti heddummaateem. Garee warra bitaatti dabalamuudhaan Oromoon tokko musliimoota ija sodaatiin warri ilaalan Jabaluu irratti duula maaliif jalqaban? Ustaaz Ahmadiin Jabal namoota hedduutti ulee harkarra furdatte itti tahee jira. Dr. Girmaa Guutamaa maaltu iyyisiisam? Hayyuu siyaasaa ta'uun kan isaan beeknum hayyuun siyaasaa gariinis yeroo siyaasni jalaa kasaree gara amantaa kanatti achi hiixatam. Dr. Girmaa Guutamaa ragaadhaan deebisaa Ustaaz Ahmadiin Jabaliif kennuu hin dandeenyeem. Haqa namoota dabsaa abbaa cabsaa ifiin jechuun isaa gaarii mitiim. Jabaluun ragaadhaan dubbata barruu sarara lamaatiin nama qeequutu danda'ama malee nama ragaadhaan dubbatuuf deebisaa kennuun inuma hin danda'amu. Ustaaz Ahmadiin Jabal qoratee barreessam deebisaa isaaf kennuuf qorannoodhaan malee hin danda'amu. Qe'een hayyoota kiristaanaa dhiyeenya kana Ustaaz Ahmadiin Jabal marii biyyoolessaa irratti waan arganiif jecha gaddanii baaraganii waan jiran fakkaatam ifa baasanii inumaa waamichas walii godhaa jiran. Jabaluun marii biyyoolessaa keessa jira of eeggadhaafaa waliin jaan iddoo Jabaluun jirutti argama yoo argamuu dadhabdan nama iccitiidhaan achitti argamee odeeffannoo isiniif fidu godhadhaa waliin jechaa jiran. Ajaa'ibumam. Amma immoo warri ani hayyuudha jee saba kanaan hooggana jechuun siyaasa keessatti hirmaachaa jiru Dr. Girmaa Guutamaa xiinxala siyaasaatii hanga OMN hoogganutti OMN irraa hanga KFO dabalamuutti kan siyaasa keessa jiru Jabaluun walitti bu'insa fiduudhaaf deema jechuun duula warra gamaa sanitti dabalamee jira. Rabbii waa hunda qabuutu bofa miila dhoorge malee silaa miila qabaatee balaa hamaa fidam. Rabbiin kana beekaa fi garee jibba garaatti qabattee gubbaan walqixxummaa fi oromummaa lallabdu gariisiidha miidiyaa fi siyaasa keessaa illee isii galcheem. Barreeffamni Ustaaz Ahmadiin Jabal dhiyeenya kana barreesse summii warri afaan keenya dubbatu hayyuudha kan ofiin jedhan sababa akka buuna jedhanii kan siyaasa keessaa wacan jibba warri kun islaamummaadhaaf qaban saaxiluu jalqabee jiram. Muslima taanaan hayyoota Oromoo keessaas warri jibbaan islaamummaa isaan keessatti margee lalisee akkanatti jibba isaanii ibsachuun gaariidha. Wal baraat deemnam osoo Jabaluun hin jiraanne kanafaa hayyoota Oromoo jennee jala deemnee dogongorra turre. Ustaaz Ahmadiin Jabal hayyuudha beekumsaan dubbata. Mariin biyyoolessaa faayidaa qabaachuus danda'a faayidaas dhabuu danda'a. Dirree san keessatti argamuun gaaffii akka hayyuun muslimaatti irraa eegamu tokko mariif dhiyeessuun sirriidha. Namoota Ustaaz Ahmadiin Jabal gaafa dubbatum gaafa muslima bakka bu'ee iddoo tokko mul'atu argan garaan isaan gubatu kan miidiyaa qaban hundaan olola itti bananiin jibbanuuf qabdan kanaan gubadhaa malee nuti mirga keenya gaafachuu hin dhiifnu jechuun isaanii sirriidha. Ustaaz Ahmadiin Jabal maaliif isaan aarsa beektu? Goojjoo shiraa isaan waggaa dheeraadhaaf nuuf jecha ijaarratan argim. Warri goojjoo shiraa ijaare Itoophiyaan biyya muslima hammatti yoo taatem shirri keenya ni diigama jedhanii karaa hundaan namoota gaaffii gaafachuu danda'u kan marii keessatti dhiibbaa uumuu danda'u hundam miidiyaadhaan cabsanii callisiisuu barbaadan. Sanbooda immoo akka barbaadanitti waan nuuf ta'u isaanummaan nuuf mari'atanii nurratti murteessuudha barbaadan. Dhimma keessan duraanuu anatu isiniif beekaa isin maaliif beekattan jechuun ni taati. Duraan nama waanuuf gaafatu dhabnem barnootarraa nu fageessitanii muslima biyya tana keessa jiraatu malee lammii biyya tanaa miti nuun jettanii turtan. Amma immoo nutis nama waanuu gaafatu muraasa argannaan osoo nutti heddummaanne jettanii isarratti olola jalqabdan. Ustaaz Ahmadiin Jabal hayyuu tokko nama tokko yaadni isaa kan muslimoota biyya keenyaa hundam yaada dhalootaati gaaffii dhalootaati. Dr. Girmaa Guutamaa barreeffama Ustaaz Ahmadiin Jabal barreesse qabxii hunda isaa fudhatee bakki kun soba jechuu hin dandeenye. Sarara lama iskiriinshuut godhatee irratti duulam. Girmaa Guutamaa qofaa miti warri Habashaa keessaa isarratti duulus akkuma Girmaa kana ragaadhaan kan isaan dura dhaabbatu tokkollee hin argine. Sababnis waan inni irraa dubbatu kana dhugaa tahuu ni beekan garuu dhugaa liqimsuudhaaf namatti ulfaatuutu keessa jiram. Namni olaantummaa bare walqixxummaan haa dhufuu gaafa jettu numa wacam. Dhugaan aduudha kaleessi har'an ta'u aduu dhoksuun ammoo inuma hin danda'amu. Ija namoota akka aduu hin argine godhuudhaaf yeroof yaaluu dandeessan garuu ammoo haqa dhoksuun hin danda'amu. Har'a garuu dhiisaa qaanii isinitti hin ta'u maali boosheemiin isin hin qabu gizee hunda hambaa nuti isin kennine coree nuti isinitti kennine fudhadhaa jechuun kun hin ulfaatu. Girmaa Guutamaa isinitti qaanfanne rabbi dhiifama nuuf haa godhu malee hayyoota jennee namoota akkanaa kanneen yeroo teenya gubnee dhaggeeffachaa turuu keenyatti saalfanne. Hayyuu keenya tokkicha kan hangana isinitti ulfaateem silaa heddummaatee akkam taatan laatam.